مفتاحون نقبل كنا جوديا وقاعد نسأل فرتاچون ينو برنامج منام شرير منا السبب صوصي فراكو مكنات عادس ايش جاي ساوندو سيجا انجلي سيجانو انجلي አሁን ምናደርገው ቢሆን እንዳያሸንፍ ጋይስ ቤት ማስከበሪያ ነው በአሁን ቢሆን አሁን ይሄ ደብሬው ነበር እኮ ቅድም ይመስማ አየ ቤታችን ተከብሮ ነው የምንወጣው ተከብሮ ድሮም አንተም ብላ አታውቅም አንተ አሸንፈ አስብር አታውቅም ቻው በቃ ሮብ እንገናኝ اوكي መልካም ጉራማሌኮ ያገለኒ ገናኒ ያጉራማሌኮ kan nu sheekhi jennee onlaayinii kanarratti sagannuufi shakshaakii hedduu argee jechuudha. Kan sheeka jennee nu areeda ilaallee sadannuufi shakshaakii hedduu argee jechuudha. Ka caatii afaan kaatee lafa dhiitu. Aneen nu sodaadhuuf ta'ee dubbadha akka waan ofiitti jechuudha. Ani ulfaayee miti kan dhala arsii maqaa nyaate diqaalaa ulfaayee gara baadhadheetiin asirratti miidiyaa irra fidee isin dhalee kiraa manaan irraa kan fala jedheetiin miti kan dhala arsii maqaa nyaate yookaan ammoo jaartii qabutti galeetiin miti waliin dhaqabaniitiin miti zinaa dalageetiin miti kan dhala arsii maqaa nyaate jechuudha. Hin jirti jechuudha dalla duuba deebiteetiin jaartii qabu shintibeetii keessa waan barbaadde waliin taatu hedduutu jira jechuudha. Kan maal godhu gosoomna jechuudha. Kanaafi hajjabatanii ishee kana mangootu areeda dedesanii ishee kana mangootu qullaa deemeedhaaf ammoo shalleen ta'uu jechuudha. Sammuun kan komaan akka ta'u nan beeka. Kanaaf ani baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Keessattuu ani inuma isaanii waliin haasa'uu hin barbaadan. Addallee taanaan borullee taanaan waan na ta'a jedhee gadi ba'ee nu hojjedhaan. Waan na ta'a jedhe bakka waan itti amane tokko I have full confidence wallahi irraan kaayadhu. Waan barbaade nan hojjedha. Nama raajanis na qajeelcha warri koomentii. Amma baay'ee dubbattee garuu maal fakkaate ati waan kana dhiisii toopik illee jijjiiri jedhu wamma kanarraa jechuudha. Maal laaltetti inni nama keessan kabajaa qabdu si barreessan illee laali maal naan jedhani eenyu naan jedhe maal naan jedhe jedhi laali. Kanammoo waan dhimma biraa immoo dhimma nama dhuunfaa tokko immoo nama kamiyyuu hin galchu dhugaa dubbachuuf abbaan of jedhee jiraata. Ni aadaa baraan amma laal rakkina sammuu isaanii qabaachuu keessattuu dhalaan arsii dhiifama naa godhana dhageeffadha warri kabajaa naa qabdan illee hin jirtan keessattuu dhalaan arsiitiif dhiirri arsii illee na dhageeffadha. Dhaltuu teessan maqaa keessaniif jecha namni itti dhalachuu jibbaa jira maali yoo jettani dhalaan arsii akkasii miti ka dhalaa arsii amma mee waan barbaade waan godhe hamzaan ni kanarraa hin qabu. Yookaan jaalallee kiyya ta'uu danda'a yookaan ammoo nama fan waliin goonu ta'uu danda'a waa hedduu ta'uu danda'a jechuudha. Wanni isin irraa beektan tokko hin jiru. Suuraa kiyya maxxanseedhaa fi hamzaan na fuudhe jechuudha. Kalaas ni kana godhate suuraa isaa maxxanseedhaa fi hamzaan ni kana godhate jechuudha. Isin bar nama qubee tana narra laaleetiin hamzaa baadhattee deemtii jedhee akka waan qubeen haayiin hamzaa bichaan moggaafamte jechuudha. Isin uummata sammuu akkana baadhatee tiktookii keessa le'uu jechuudha. Irraa hin beektan. Dhalaan arsii badde kon kaade yuusa dhalaa oduu arsii taate bagaat arsiin ta'e ani yoo lukati yasaqqane waan barbaade ta'e hamzaa maaltu arrabe isinii galchinde dirqamani naa waliin azabamuu qabaan eegana arrabsanii sallee arrabsuu qabdanii ana kophaa kiyyatti maashinii kaayana miicca garuu ammoo ilma namaan tuqina dhugaa isin hin jedhan tuqina ilma namaa irraa maasa taa'uu deemtanii jechuudha waan quba hin qabne tokko waan hin beekne tokko lafa ol kaatanii dini ilma namaa maqaa namaatiin arrabsina keessattuu dhaltuun arsii ankutaa namaatiin waa jedheen beeku amantii namaatiinis waa jedheen beeku dhaltuun arsii anatu arsiidhaa miti dhiirri arsiitis anatu arsiidhaa miti waan jedhina kutaa namaatiin bitta barneen ufdhan gaggeessu jimma qayyoo arsii fuudheen ni bakka saqqalamuu qabaa jechuudha harargee qayyoo arsii fuudhe saqqalamuu qabaa jechuudha maal aadaa arsiin duudhaa fi seera ittiin bulmaata akka kutaa birootiin adda maaltu isii godhe jechuudha mee naqsiillee harargeen tarsii jala jirti dhaltuun harargee akkanaa miti jedhee namni ol ka'ee dhaabatee hin taane hin jiru yoo kenna ta'e malee jimma arsii jala hedduutu jira jechuudha. Dhalaan arsii qaaliidha dhalaan arsii ka dhalaan kutaa biroo takka qabdu dhalaan arsii shantama baadhattee deemti moo maal inni
akkamitti haasofta akkamitti yaadammee na hima dhalaan arsii akka dhalaa arsii ahaa kataa waleellu kadhamaa gidduu baadhatee deemu isin kana jarra baadhattanii deemaa jirtan moo maaliin ni mena hima wallahi na dhibaa bara dhalaan arsii kana jarra baadhattee deemaarti akkamitti akka yaaddan na dhibu ana waan barbaadan na godha nabila jiraata ollaa kiyya jiraata kana kootu harkaan na qabi natti mira koon qabu welcome siin jedhu garuu hoo luftuutiin dhiira namaan arrabsiin waan ofii dhageeffadhu amma dhis dhagaye miira keessa bahe wallaahi ummanni no sanii miti barnaafi wallaahi sanii miti na dhageeffadhu sanii miti wallaahi laa jechuun bakka waan overii nama dhufu tokko dalagan maqaa arsii dhayatan waan overii nama dhufu tokko an fakkeenyaaf jimmata arsii gala jirtutu jira harargeen arsii gala jirtutu jira fakkeenyaaf asliin jaartiin isaa jimma abdii muktaar jaartiin isaa jimma jechuun namni kutaadhaan wal fudhee garuu kennuma kan arsii waan ofii waa takka tibbadha dhageeffadhu ummanni kun akka kun ustaas Kamaaliin hin beektaami wallahi gizee kaan morkaaf jedhee deemeetiin kaabaa keessatti naannoo safara kaabaatti sirba uraabe maraachanii hin ajjeefnaniitiin ajjeechaarra murteessuudhaaf girri sana siyaasi utaalaa bahe ni beektiin maraachan naafiyyeen beektaa bara adunyaa koyeetiin keessas waliin turre namni akka kan kenna beeku hin jiran koyeetiin keessallee waliin jiraataa turre nama akkamii akka ta'e afinna beektaa jechuudha ani yeroo kaminuyyuu eenyu soda wallahi abbaa kiyya kana dhalcheen sodaadhu waan dalaguu irratti abbaa kiyya kana dhalche caalana aantanii isan sodaadhu jechuudha waan itti amane tokko irratti ani yeroo baay'ee jechuudha afaaniin kolfa malee akka dhala arsii qaama hunda dhala garii qaama hundaan hin kolfuu jechuudha afaaniin abbaa barbaade waliin fanni godha abbaa barbaade waliin inshallah baangaalii isin jettan sanaa ta'u naaf ta'e taanaan abbaa barbaade waliin fanni godha garuu osoo wannummaan fedhe bu'ee bakka kaan fedhe bu'eedhanii an qaama hundaan hin kolfu akka ifaa dillaayiti mana keessa ta'anii dhaltuu dhanaan waa jettu dhaltuu qaama hundaan kolfitutu anaan waa jedha jechuudha abbaa barbaade waliin kolfa silkii yoo taateetin jette bara 2014 irraa qabadhee jechuudha osoo akka dhalaa takka qaama hundaan ka kolfuuti eenyu naa obseetiini eenyu ufinna qabeetiini onna kaateen jiru akkuma dhalaa garii asirratti gadi baasanii jechuudha kakaarotii kakiyyaara kaahilaantii jechuudha akkasuma gadi na baasan waan ofii carraa dubbachuu kunaa kenneen dubbattaas deebitaa agarsiisaa fuura fudhadhu egaan ammallee naaf waan biraa jedhan jiru bar ana na arrabsa dandeettanii kootana waa na dhageeffatu qananii qoyme homa barbaadan na godhaan ani bakka kutaa nama hin arrabsina anamma hansa amna yookaan wanna jedheetii miti isa hin arrabsina bas yeroo inni waa poosti yeroo inni suura biyya dura poosti godhusi dhala dhiirri arsii akkasii miti dhiirri arsii kan akkasii ati baga arsiin ta'e baga maal inni dhiirri arsii 50 baadhatee deema ka haragee ka tokko baadhatee deema maal inni bagaati dhiirri arsii akkasii baggee maali kana hunda maali mee dhiirri arsii carraa dubbachuu nu kennu qoyyaati na fuudhan mee dhiirri arsii dhala arsii maaltu kutaa birootiin adda godhe mee nashi aarii keessa hin deemin bakka akkanaas miira keessa bahe ummanni si baraachuu maal taate laan waa hedduu argaa kiyya kanaayyuu miti bar noo kiyya kanaayyuu miti bar dhalama arsiitii fi dhiira arsii kutaa biroo irraa maaltu adda godhe kanuma qofa na himaa anadda osoo dhala oromoo maqaa nyaattee dhala oromoo safuu oromoo cabsitee naan jettani okee kutaa hunda walitti gabbara malee dhiira manatti itti oy ati hoo jedhe barka mana itti kireessite hojjattee kaatee fuutee fiddee birrii itti kennitee kaatee sitti ulfeessee ka'ee sanuu si biraa lixu hoo mee maalumatu dhalaa arsiitii fi dhiira kutaa birootiin gargar godhee jedhee wallahi si maraachaa yoo dubartii faarseetiin jedhe kanaas bakka inni bukkeedha jechuudha arsii waan taane fakkaatu ummanni si maraachuu deema mucatti garuu keessa kee fayyaa ta'e ammallee ana maraachanii wallaahi keessi kiyya hangammaa na babbareeda walla buna kubbaayya tokko dhugee itti haasayaa jira wanti caalaan kan walla buna kubbaayya tokko dhugee itti haasayaa jira bas
ummanni maraat mee maal daawwachuu yaa'e akkanatti namatti du'e moo nama asii waltu maaramu maal daawwachuu yaa'e isi marratu oduu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mujatti jedhismee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh osii jedhime qabadhu miti dhageeffadhu borofolo kuma kudan ingahe sinikenna warri laiki da folo ansi jame warra video na raho jato laiki da folo na raho jatani ni simbe kamani ana golfu na raho jatani dhageeffadhu anu fi shamarran wallahi billahi namaraje maal ban kasi ya ne bare wallahi namaraje nana akkana daamiti waggaa kanallee akkan waan argitan osoo kakara shantamaallee gadi baaftanii jiru. An kana dura waadaa isin carraa nu kenni kaasuu hin qaraata rabbeeri carraa nu kenni an kana dura an mana kiyya banadhee haasa'uu hin danda'a bar ani jechuudha wanni waan barbaade haasa'u gochuu ni danda'a argitanii kana durallee waadaan isinii gale maali beektanii ammallee waadaa isinii gale guyyaan isin tiktookii irraa na balleessitanii guyyaan isin mataa kiyya gadi na qabdanii gaaf kami gaafa qaamni kiyya kan saalaa viidiyoon kiyya qaama kiyya kan saalaa yookaan haayilaandiidha yookaan xaarmusii seefenaappii waliin onna bahe gaafa san miidiyaa isinii dhiisaa guyyaa san wallahi waadaa isinii gala miidiyaa isinii dhiisa gaafa waan akkasii sagaagalummaa badduu yookaan ammoo anaa namaan waliin zinaa dalaguu firaasha irratti na argitanii viidiyoon kiyya ol isinii bahe kunoo waadaa isinii galee jira neevar tiktookii miti suuraa kiyya poostiin godhu. Suuraa kiyya poostiin godhu nuukiyaa qabadhee deemu. Haala balansaa kiisingii goote surree godhatte mataa qullaa baate neevar kan akkasii onlaayinii irraa nabuuf hin dandeettan. Inuma hin dogongorina. Itti fufi yaada fi. Dhageeffadha waan ofii haadha nama hidhu nama dhungatte kiis goote jettaniimi. Kiisiin aaddiidha maa rakkoo qaba. Kiisiin namni keessummaan namni firri ofiituu nama dhufe bar nama dhungataa seera afaan keessallee boqoollee nama dhungataa bar. Kun nagaa bar kun jaalala baay'isuu jedhama malee waan baaragummaa daladdee miti. Tokkoffaa warri zimmi jettaniitiin manas banattanii koomentii sila deemtanii ajandaa godhattan. Kun qarallee baay'ee arrabsitanii bira dabartee migisee koyeeti jirtu. Kanaafuyyuu womaa wanti fiddanillee hin jirtu. Ittuma jabeessaa jirtan amma isin paawarii godhataa deemaa jirti. Wallaahi kakanaa oliillee oduu daladdeemu waa takko maatti fakkaatu. Maali jenna qaama ta'eef khalaas. Yoo qarallee isin kabajite kabajaarraa mulqitaniirtan ofirraa mulqitaniirtan isin jechuu isii irraa sun ta'in. Dammoo yoo namni viidiyoo waan tokko hojjetee gadhiise bakka qeessiif sheekiillee kanuma bira fiddanii kanarraa iyyaa ooltan. Kanaaf osoo qara nama beene taate osoo qara nama isii beene taate isii haaree taate wallahi rankaa yaddooni sheekidha medereshino jedhanii gastii banatee asirra illaa yajuu Kanaafuu akkanuma iyyaa ooltan malee wallaahi waa takkaallee faayidaan qabdan jechuudha. illaa yajuusu ta'e maal alaalinni qoy wanni anoo jedhe sun laa yajuusuudhaa miti anzinaa dalagaa jira miti haraama dalagaa miti maal alaalinni giseesa sheekaa malee nama rabbiiti maal alaalinni No, waan itti adeessan waan itti adeessan. laalee geeffatee ta'e Waan itti adeessan haasa'an. laalee geeffatee erga laalee geessee booda dhufeetiin viidiyoo duwiitiin irra hojjetaa jechuudha. Innaa kanaaf ila maal isin fakkaate yoo gara obbolummaa gorsan si kun sirrii miti dogoggora namni akkasuma jedhanii gorsan. Anka beeku sheeka kaaka ishee. Nasiyaadha rakkoo hin qabu garuu isin kana taate intala akkasiiti maqaan nyaatte gurri nu cirame kayattan gurri wanni cirame je ol baate wayitu salqu namti wayitu raawwanne nama dhungachuu naatiidha dhungadhaa barbaade hinaaffaa dhiisa irra caalaa hinaaffaa dhiisa wallaa billa keessattuu shamara hinaaffaa dhiisa hinaaffaa biraa ba'a. waan kilubdo Asii wani na sukkaara sumaali beektaa arsii ani ka jedhu jedhee bari ani wanni shamarran arsiituun kan lacharra jirti moo rabbeedha eessa jirti natti maan bakka jirtu wallaalee baani arsii maqaa nyaatti arsii orsime waan sin jedhu obboleetti tiyya duraan duftee baga rabbiin barkanaan si geessin jedha habiibti tiyya. Amiin. Itti aansuun ammoo horri akkanatti sirraa dubbatu kunni horri sitti haasa'u kunniin yaa rabbi osoo nullee bakka isii geette kanaan nu ga'e horra jedhutu akkasitti gubataa beeki. Ati waan isaan tartee mudhattee fi sitti gubachuu jiran dhugaa dubbachuuf jecha
hawwii meeqatu qaba nama meeqa hawwii erga dhabeen booda si arrabsu jira ittiin kennini kaayyoo kan kee yaada kan kee si beekaa si rabbitu beeka waan ta'eef kaayyoo kan keeti tattaaffadhu malee jecha namaati inumaayyuu dantaan godhin bakka hin kenniniifi hin dhagahiniifi kaayyoo kan kee tattaafa shaleessuuf akkanasitti gubachuu jiranii si yaadanii osoo hin taane. Kanaafuu jabaadhu kaayyoo kan keeti tattaaffadhu malee oduu namaatiif bakka hin kennini bagaadhi harargee jaaladhee yoon bagaadhi harargee jaaladhee yoo dhugaa rabbi sitiin giru maal akka taate jaaladhu maal akka taate barataa jira maashaallah biyya jaallatanii maashaallah biyya burqaa jaalala carrasi qabi wallah. Justice free waan jedhan san barataa jira jechuudha. Justice free talkies free waan jedhan san na barsiisaa jiran jechuudha. Dhugaa rabbi. Aduun jira naallee si obira naasa fakkiisa hin gibe akkasitti. Dhugaa rabbi. Hin gibe obira naasa. Ini turki tabarana fakkaata. لا أنا رد ولا ما كنافي waaqayyoon isna yaadatu hunda keessanii jechuudha. Eebbifamaa ijoollee waaqayyo warri ganna gara galchitanillee warroon warri ganna gara galchitanillee ulfaataa dhugaa rabbi. Arsummaan tun miicamtii qoyi miicaa laga fidee yoo ka miicamtu taate akka maqaa isin hin nyaanne. Wayya naannii Kalli walli arsi ati gammadii seentee yaadan kennannee qoyi. Arsi geessam. Arsi si fuudhaama. Raftee baddeemoo maali yaadan kennannee gastii seentee waa'ee kiyyarra. Asli nangalchine merdada jumjala yaade qabeeta yaade baga gammadeeshi baga rabbi daraja kana ati duraayyuu fixxe rabbi daraja kana laakin rabbuma daraja kana warra hinaafane eegee keessatti raammoo akkanumatti keessaa warqufani beektaa asirratti qama to'atti dhiisi kanneeni Miskiina tiyya wallahi ta coggaarraa itti kaasanii. Ay ummata. no ada fane uf qulqulluu gootee nama durees fudhee hundiree Ana rabbi jedhaati ani hamza makiyya narraa narrabsinaa ani gallatti mabayeetti haa ba'u isuma narraa narrabsinaa bakka. Ana waan feetan na godhaa isuma narraa narrabsinaa. Jara na maqaa keessaniin bargise ma ol galee siree irra ciisuu hidhabee billaancha gootanii kun ala keessa fiiga rabbi jedhaati. Mee viidiyoo tokkicha waliin hojjannee ani finni waliin hin hojjanne. Baqatee na dheessaa jira jechuun baqatee yoo akkam ta'e laata fokkaadha jaaketti akkamii yoo uffadhe rakkatee rabbi jedhaati haaraan mushurraadha sissuuta jedhanarraan bararraasinaati ji'a lama takka lama naa obsaa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Fateh, assalamualaikum. ati miidiyaa ada faate ata kana kan itti agarsiisatti miidiyaa irra jalaabat ilaalin odeessanii uummatni asitti naafe warra jaalalan beene ka shamarranillee warra jaarsa dhabeetu sitti qannaa. Sanii yoomiti wannoo kasiin jedhu eenyuun jala miidiyaa irraa bada. hin badin jechu baduu osoo hin ta'in ilaalii warra akkasiisan biraayyuu tuffadhu bira Baga rabbi darajaa tanaan si ga'e hinaafa orga biyya sifaana galanii qoyeetirraa biyya sifaana galanii kaayiroo sifaana dhufan. Okay, kanaafuu abshirsin jedha. wallahi guggubi kana gubattanii warri irratti duultan jechuudha qulqulluudha isin malee haati baata isinii oli malee isinii gadi miti har'allee borullee Warri shamarranii warri hinaaftan dhageeffadha Dr. Abduu Seen Singiliidha. Warri Suudii teettee Kuweeti teettee Bahariin Beerut teettee hinaaftan Dr. Abduu Seen Singiliidha. Ammas daree deebee isaaf zeenu Singiliidha. Isaaf zeenu deebee rammee malkaa Singiliidha. Keessattuu rammee malkaa argitan jechuudha dhungoo isaa walumaa galatti. Baga nu barsiifte kana hunda. Hedduutu jira dhugaa rabbii jechuudha hedduutu jira kan yeroo isa laaltee tinyette buddeen afaan kaayachuu hin dandeenye akkana roqomsitu hedduutu jira jechuudha. Kanaafi biyya kana keessatti kiisis firii waan jedhantu jira waan ta'eef koottaa kiisii keessan qabadhaan rakkoon qabu koottaa isin haa dhungatanii maal godhuu hinaaftan sila. Gutiidhaa sana. Anka isiniin jedhu qoy warri hinaaftan kun warri akkana hinaaftan kun hamzaanuu dubbataa jiru hamzaanuu hin hinaafne isin maaltu hinaafaan isin fide deeba. Ajab.
Ajaa'ibaa Abbaan manaa jechuu isii haati faadhee akka manaa bara isii akkanidha haati faadhee akkas taate haati faadhee maqaan nyaattee Beesumaaltu afaan isiniin isin fitee jedhee bara kan na dhibe beesa kana. Hamzaan dubbateera mee miidiyaa kanarra ol bahee na ilaa dhungatan isiniin jedhee. Isin gaafatee. Mani cinqamaan kun. Sanii miti bari abiin sanyii jawweena dhageeffadhu. Hamzaan dubbachuullee danda'a dhiisuullee danda'a. Kasanii rakkoo nama qawweessa. Ani bar wannummaa nama raajina ta'aru maali? Dhalaa arsii dhiirri arsii akkanaa badaddayyuu see badama. Maal Hamzaan ni kana hidhatee jira wanni kanarraa qaba. Wannummaan isin irraa waa'ee bakiyyaaf Hamzaa irraa wanni beektan maali? Suuraa walii tibboo yoo taate kilooriksii walii dhuguu yoo taate burcuqqoo walii hojjechiisu yoo taate anaaf Hamzaa irraan baasan baafne Fatiyaa Mujaahidillee kun burcuqqoo hojjechiiftee fi mana ofii kan mana isaa suuraa isaatiin laxxaftee dirree tana bareechite meeqatu jira jechuudha tisheertii walii hojjechiisee ka'ee tisheertii san deebisee bu'u aniif Hamzaan baasa baafne baasa hin baafne waalaikum salaam meena dhageeffadhu leenca kiyyanaa baasa hin baafne jechuudhani Hamzaan dirqama Hamzaan eega suuraa kiyya maxxanse fannifamuu qabaa maqaa kiyyaan. Carraa argadhee si dubbisu kana carraa argadhee si dubbisu kanaaf waa siin jedhaaf achume. Ani sila dhugamaan itti heerumte se'ee ani baga gammaddee siin jedhaa jira. Adaa soba hin heerumne? Sobaa yenna dhageeffadhu haasanii kee dhageeffadhu ati qoosaafis gadi dhugaafis gadi na dhageeffadhu. Dhageettaa? Ani waan fedhellee yoo ta'e mucaan kun akka nama tokko na jaalachuullee danda'a jechuudha. Siigalee jaalachuullee danda'a na jaalachuullee danda'a ilma dhiiraati intala dubaraatiin na jaalachuus mirga walirraa qabna leeluma. Takka jedhu. Nikaan godhamee asirratti viidiyoon bahee Hamzaan kun haddarraa Hamzatti kennine haadha faatee ta'isaati jedhaniitiin sheekiiniif keessiin isan na kennite hin jirtu asirratti. Wanni isin argitan tokko illee hin jiru jechuudha. Akka nama tokko na faarse na faarse. Akka nama tokko isa faarse isa faarse. Kanaaf wal fuuneerra jechuudha bas arrabamuu qaba maqaa kiyyaan dayyuu see koon kan bukkee jedhanii. Garuu yoo isin laallu kuno waan ofii yoo isin laallu kuno nama baay'eetu si dhungachuuf yaala nama baay'eetu si wajjin suuraa ka'uuf yaala. Sila ati mootummaa taate osoo nun beekin maali warri kaayiroo guutuun isaa kun suuraa si waliin ka'a. Kun ammootiyyu footoo si waliin ka'uuf jedha. Ani kun maaltu adda godhe Jawaar Muhammad dhungataa hin jiranii anmeena dhageeffadhu. Koy osoo nu sin argin mootummaa kaayiroo taate moo akkami akkaataan kee? Sanii miti barleen cakiyana dhageeffadhu. Jawaar Muhammad dhungatamaa hin jiru. Abiyyi Ahmad dhungatamaa hin jiru abbaan fikirii. Kiyya kana maaltu adda godhe jedhama. Anuu kanuma jedhaa jira bara abbaan inaafe haa inaafu ati jaalatamteennaan kun suuraa si waliin ka'uuf kun si dhungata kun maal jedha sittaatu. Waan tokko waan si jira Hasan kiyana dhageeffadhu dhiifama olii. Mucaa tokkotu jira ijoollee wannoo keessa nashimi kana Dubaay dhaqee dheengadda akka tasaa xiyyaara tiraanziitii Dubaay godhee achumaan Burji Khaliifaa ergaas dhufe Burji Khaliifaa laalu malee hin galuu jedheetiini achi dhaqee. Mucaan achumatti guyyaa tasa ta'e guyyaa an eerpoortii deemurra guyyaan oolee fi yennaan dhufee si geeggessadhee eerpoortii keessan dhufe mucaan. Sanuyyuu anaa meeshaa mazansiifataa dhugara duuba achi taruuf ta'u gara dirree xiyyaara ta'uu mucaan na bira dhufee suuraan viidiyoo naa waliin waraabe. Rabbummaa sitti hin fidini itti maramtee bar mucaa eerpoortii keessa wal argine osoo deemnu viidiyoo waliin waraabne bara. Mirga keeti abbaa barbaaddetti maramtee abbaa barbaadde dhiisuun mirga keeti nama tokkollee hin galchu kanaaf jecha bakka hin kenninatti. Ankiyya kana maaltu adda godhaa jedha bara Abiyyi Ahmad dhungatamaa jira. Jawaar Muhammad dhungatamaa jira. Zinnaash dhungatamaa jirti. Hundinuyyuu feemasoonni fi kiyya boqqoo tiyya tana maaltu adda godhe jedha bara. Tanuma maaltu adda godhime. Indee abba boqqoo nuna guutamte orgasanii bagaayyuu na dhungatanii jedhu gara rabbi meelaan dhiiga godhatee iyyuu bara.
gara kenna kanallee dhufi carraasi dhungachuu akka nullee akka carraasi dhungachuu argannu gara kenna kanallee kootu kaayiroo qofan deemini gara kenna gara biyya arabaa kanallee kootu nullee torbaan tokkollee taatu si dhungannee fotoo si waliin kaana kun rakkoon kootu nu birallee. Gana asirraa fuutii dhufuudha dirree hedduu deemuudha. Siisaa Dubaay haga ji'a sadii qaba. Gana asillee Dubaayitti deebi'uu deemamaa rakkoo qabamaa. Gaafa nurra garagaltee nurra luftee itti si komanneerra uummanni si baay'ee si komateera badhu. Dhiirri jala kana dhufeetiin. Dhiirri jala kana dhufeetiin akkasii shaamuudhaan arrabsu. Jaartii isaa kana kabiraatti duchiisaa jira bara inni ala taa'ee komantii barreessaa jira. Wallahi. Jaartii isaa kana kabiraatti sarkaa qaba. Inde. Asira dhufee galuuti shaamu kana baay'ee miskiina wallahi. Deemi eega jaartii saddeetii tokko tokko yaanaan. Kanaa galuuti debar ani kanaa galuuti debaraa dhafaate. Namni yoo waan balagee dalage kaameraa irratti ol baheettuma kaameraa fuulduratti waan balagee hojjeta namni akka itti fakkaatu akkami akkaataan namni itti yaadu. Bar dhugaa siin jedhata osoo waan marammaranii biyya faranjii keessatti ati dhiira tokko wal qunnamteetiin dhiirri sun yoo si waakkatee jedhe sa'aatii sanii fuudhanii si marammaraniitiin ati isa qunnamuu dhabuu jechuudha addaan baasanii ilaalanii jechuudha si fuudhanii si marammaranii jechuudha argitee biyya faranjiititti waan akkasiitu jira.